Konkolaataan kun Itoophiyaa seene jedhamee hanga kana odeeffamuun isaa maalii fi waan addaa maalii qaba? Konkolaataan kun Cybertruck jedhama. Bara 2019 Ameerikaa Kaalifoorniyaatti hojjetamee bara 2021tti gabaadhaaf heddumminaan inni dhiyaata jedhamus utuu hin milkaa'in bara 2023tti gabaadhaaf dhiyaateera. Bocni piikaappii kanaa jabinnii fi humni isaa konkolaattota biroo irraa adda isa godha. Bodiin isaa stainless steel irraa kan hojjetame yoo ta'u rasaasni illee uree keessan ba'u. Konkolaataan kun gosa sadiin dhiyaate innis single motor, dual motor fi tri motor. Inni tri motor jedhamu kun full charge dhaan kiiloomeetira 800 sa'a tokko keessattis saffisa olaanaan kiiloomeetira 210 deemuu danda'a. Humna fardaa 1000 qabaachuun isaa ammoo waan kiiloogiraama 1100 ulfaatu baachuu fi wanta kiiloogiraama 5000 ta'u yookaan gara konkolaataa afurii harkisuu isa dandeessisa. Bodiin isaa lafarraa waan ol ka'uuf bakka daandiin mijataan hin jirretti yookaan lafa bu'aa bayii keessumaa baadiyyaa biyya keenyaa keessa rakkoo tokko malee deemuu isa dandeessisa. Fuulduraaf dudduubaan bakka meeshaa fe'an keessaas iskiriinii inchii 17 fi taa'umsa nama 5 yookaan 6 teessisuu danda'u qaba. Wanti nama dhibummoo avreejiidhaan yoo ilaalamu gatiin konkolaataa kanaa qaalii miti jedhu. Kaampaanicha irraa inni single motoriin $39,900 abbaan tri motorii ammoo $69,900 gabaadhaaf dhiyaate warri daldalan ammoo $80,000 hanga $100,000tti gurguraa jiru. Egaa jabinni bocii fi humni elektirikaa isaa piikaappii kanaan dura turan hunda irraa adda isa godha. Odeeffannoo akkanaa argachuuf mallattoo ida'u tuqaa. Kun hojiin injiinarootaati. Galatoomaa.